Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota YouTube channel koo jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti galanni rabbi fi haa ta'u hunduma keenya kan nama sa'aatii kana nu taasise nagaa nabireerumoo simbiras akka jiraatu abdiin qabasiniin jedha buloota kun akkam jirtu hundi keessanuu waa tokko irraa dubbachuun dhufee har'a dhugaa dubbachuuf illee waan baay'ee namatti ulfaatu waan baay'ees garaa nama madeessu waan baay'ee jirullee nama jibbisiisa hundumtuu carraan ilma namaa kun gargar ilmi namaa immoo akka itti ba'u beeka malee akka itti galu isa tokkichatu beeka. Obboleeyyan koonya hunda isaaniitu hundumtuu biyya namaa keessatti faffacaanee jiru ba'iisa keenya beeyna malee galiisa keenya kan harkaa qabu Waaqayyo tokkicha garuu mooyyuutu haguma ta'een ani beekadhaani wallaaladha osoo hin jenne sagalee haa taanuuf obboloota keenya kan mana hidhaa keessatti dhugaa rabbii nuti haa ta'u nuti mana OA keessa jirra har'a isaan faasteela yeroo kanatti uffatanii akkanatti gubatanii mana hidhaa keessatti obboloota kolammii keenya hundumti keessanuu bakka jirtanii sagalee ta'aa fi guddaan mooyyuutu kan nama baasus kan nama dhaqqabus immoo Waaqayyo tokkicha inni isaanii haa birmatu. Garuu haguma beeknus haguma beekumsa keenyatiin haga walirra jiruun haga wallaala keenyatiin sagalee haa taanuuf isiniin jedha dhugaa bakka waan miira nama tuquudha jireenyallee nama jibbisiisa dhugaa bakka hundatti garuu lammiin keenya kun akkanatti akka firee mukaa bakka argetti akkana ta'uun baay'ee nama gaddisiisa. Garuu hundumaaf hundumtu carraa waan ta'eef garuu isin hundi keessanuu akka sagalee taataniif isiniin jedha baay'ee bakka dhugaa agaa dubbachuu dadhabuutillee nama geessisa jechuudha. Ilmi namaa akkanatti reef ilma namaatillee reeffa saree hanqachuu lammii makeenya irratti malee garuu lammii koo kabajuma qaba biyya keessa ta'ee fi biyya ormaa ta'etti illee kan waa hunda ta'aa jiru lammii makeenya waan ta'eef garuu haga walirra jirtaniin pilees sagalee haa taanuuf obboloota keenya mana hidhaa Saawudii keessatti akkanatti dararamaa jiran dhugaa bakka yoo isaan laalan jireenya nama jibbisiisa garuu maal walii goonaa haguma dandeenye immoo sagalee haa taanuuf isiniin jedha obboloota kun dhugaa rabbii dhugaa bakka aga dubbachuu dadhabuu tokkollee gahaa jiraanii maaliif isaan yoo kana ta'aa jiran baay'ee tokko baay'ee waan miira nama tuqu baay'ee waan namatti dhaga'amu ilmi namaa akkanatti dararamu ilmi namaa du'ee awwaalcha dhabuun baay'ee kanaafuu hundumti keessan obboloota koo sagalee haa taanuuf obboloota keenya kana hin beekamu sagalee yeroo taataniif kan nama kamii dhaga'amuus baatu kan nama tokko dhaga'amuun mala kanaafuu amantii qabnu hundi keenya osoo waliin qoodne ka kiristaanatis obboloonni keenya kan musliimatis hundi keessanuu amantii qabdan galgalaaf ganama rabbi kadhaa fi wanti namaaf addunyaa tanarratti lafa tanarratti dadhabame isaa harkatti garuu wanti dadhabamu tokko hin jiru waan ta'eef kanaafuu Waaqayyoos kadhadhaa fi galgalaaf ganama isiniin jedha. Namooyyuutu akkuma jirtaniin hundumti keessanuu warri lammii keessaniif quuqama hin qabne hin jirtaniin jedhee yaadu lammii ofii jechuun obboleeyyan ofii jechuun kafana ofiiti dirra ofiiti
yoo isaan har'a akkanatti nurraa miidhaman nuti yoo itti callifnu rabbilee nurraan jaalatu maaliif nuti illee carraa keenya hin beeknu nutis biyya namaa keessa jirra waan ta'eef waan nu mudatu hin beeknu ba'uu keenya beekna malee galiisa keenya harkaa qabu isa tokkicha kanaafuu haga dandeenyu haga beeknu sagalee haa taanuuf obboloota keenya fi inni biraa mooyyuutu rabbii keessan kadhadhaa fi amantii qabdanii hundi keessanuu jechuudha. Inna dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu ilmi namaa akkana ta'uun jechuun ilmi namaa keessafuu mooyyuutu kan keenyaa kun adduma homaa gochuu miti. Guyyaa tokko mooyyuutu hundumtuuyyuu isa biraa hin ta'a. Kanarra isaanillee akkanatti dararaman kun hin beekamu guyyaa tokko achi keessaa ba'anii gammachuu arguu danda'ani. Akka isaan immoo achi keessa illee ba'anii gammachuu argan nama biraa osoo hin taane Waaqayyo biraa abdii qabna. Kanaafuu amantii qabdanii rabbitti bu'aa fi inni lammataa mooyyuutu sagalee ta'aa fi bakka jirtanitti jechuudha. Xinnaa guddaa osoo hin jenne dubartii dhiira osoo hin jenne har'as sagalee taanee sagaleen keenya homaaf fayyannee jettanii ustanii biran tarinaa firiis hin argitan wanta isaan keessa jirani. Kanaafuu sagalee haa taanuuf obboloota keenya kana sinin jedha. Homaa kanarrallee wanti ni dubbadhullee jiru waan baay'ee bakka waan baay'ee miira nama tokko wanta lammii keenya irratti biyya keessa ta'e biyya ormaa keessa ta'e irratti ta'aa jiru homaa gochuu hin dandeenye. Inni hin danda'a garuu Waaqayyo hin danda'a. Irra caalaan immoo yeetu isaan har'a biyya namaa keessatti du'aniitu awwaalcha dhabanii dheebotanii bishaan dhabanii beelaanii midhaan dhabanii har'a waan uffatanillee haga dhabanii faasteera uffachuu ga'anii nutarti jedhanii akka nama kamiitu hin xarranna jedhanii biyyarraa ba'an. Garuu carraa rabbii waan irra nama buusuun beekan irra bu'ee kana hunda ta'aa jirani. Nutis boru beekamu carraan kun nu mudachuu mala jettanii yaaduu qabdan hundi keessanuu ifa manaa godhanii miira keessallee galee baay'ee haasa'uu hin dandeenye. Inna akkasitti sagalee ta'aa fi hundi keessanuu sinin jedha obboloota koo kabajamoo fi qaqqaaliiwwanii naaf jiraadha iddoo jirtanitti nagaan rabbii guddaa hunduma keessa faana haa jiraatu. Inna akkasii sagalee ta'aa fi hundi keessanuu lammii keenya obboloota keenya jechuun obboleessa kee jechuudha. Mooyyuutu har'aa ani kun nama mudatu hin jedhin wanti nama mudatu tokko hin beekan. Ilmi namaa tokko ba'iisa ofii beeka malee galiisa ofii hin beeku. Kanaafuu haga beeknuni haga mooyyuutu lammii ofii jechuun uffata ofiiti dirra ofiiti. Isaan nurraa miidhamu jechuun nutis boru kanuma isaan miidhamaa jiran akka isaan miidhamaa jiranitti osoo laalle ana jedhiiti bakka isaan isaan bu'iiti of laalatti hundi keessa sagalee ta'aa fi maaliif beekamu carraan ilma namaa koo waa hedduutu jira. Isaanis akkuma nama kamii xaarannee of fooyyessinaa nama taana jedhanii biyyaa ba'an malee kun mudata jedhaniiti miti. Osoo kun mudataa beekanii namni biyya ofiitirraan ba'u garuu dararamanis waan fe'anillee ta'an biyya ofiitiifiyyuu biyyi namaa gargar. Inni lammataa immoo mana hidhaa keessa jechuun baay'ee ulfaata. Har'a daa'imni kichuun kan boruu eessatti ba'aasaa hin beekamne akkana ta'uun achi keessatti guddaa xiqqaan achi keessatti akkana ta'uun baay'ee waan garaa nama raasu. Garuu homaa gochuu fi hin dandeenyu. Haguma beeknu sagalee haa taanuuf. Inni lammataa mooyyuutu amantii qabdanii Waaqayyotti bu'aa fi galgalaaf ganama ijoollee kana beekamu
kan nama tokko keessa kan nama tokko dhagaa waaqayyo dhagee fi danda'a. Inni furmaata godhuu danda'a hundumaa waan ta'eef kan namatti ulfaatu hundumtuu isa biratti waan salphatuuf waaqayyo bichaan isaanillee achi keessa nagaan baasee gammachuu isaanii nu argisiisu. Sinin jedha obboloota koo haasa'anii isinitti guddisu. Sagalee haa taanu fi sagalee ta'aa fi hundi keessanuu haga beektaniin haga wallaaltaniin isinin jedha. Iddoo jirtanitti oolma gaarii isiniif haa ta'u. Fayyaanaaf ta'anii isinin jedha obboloota koo oolma eebbifamee naaf qabaadha.